dhaggeeffadha. Nuyi Itoophiyaa jibbineen fincille kaleessaas. Nuyi Amaara jibbineen fincille, Tigree jibbineen fincille. Oromoon kan fincille miidhaa maqaa Itoophiyaatiin irra gahu ifirraa cabsuudhaan. Har'ammoo dirqamni Oromoo akeenya Oromoo kan ta'uu qabu Itoophiyaan nullee miti nama biraallee hin miine. Nullee miti nama biraallee hin miine. Jaaluma har'a Itoophiyaan kalee nu miidhaa turte sun harka nama keenyaatiin nullee miidhuu jirti sababni kaanillee miidhuu jirti jechuudha. Gama lamaan kasaaraa keessa jirra miidhaa gamlamaa keessa jirra jechuudha. Gama tokkoon Itoophiyaa qabatanii numa miidhuu jira ijoollee nu keessa ba'e. Gama kaaniin maqaa keenyaan immoo mootummaa Itoophiyaa qabatanii sabaaf sablammii miidhaa jiran. Kun hariiroo nuun sabaaf sablammii wajjin qabnu baay'ee miidhaa jira jechuudha. Kanaaf walitti ni araarama. Itoophiyaa fi Oromoon waan wal lolchiise sirna abbaa irree dhufaa dabra aangoo qabatee maqaa saba tokkootiin uummatoota nyaatu jechuudha. Wanni Oromoo ta'u wanni sabaaf sablammii biyya saniitiif ta'u biyya faffacaasanii deemu miti. Itoophiyaan amma jirtuun facaanan Oromiyaan keessaa baatu hin jiraattu kana beekaa. Tigraay keessaa baatu hin jiraattu. Faffacaatii okkotee lafa buute ni beektanii? Okkotee lafa buute taate. San keessatti Oromoon hin buufatu. Namni kun kijiban dhaga'inaa. Riyaalitiin jiru maali? Biyyi Itoophiyaa kun sirraa hunda qabdi. Sirraa ni dandeessi. Oromoo akka taatutti, Tigree akka taatutti, Guraagee akka taatutti, Amaara akka taatutti, Soomalee akka taatutti haqa walii eeganii, dhugaa walii eeganii, waliin mari'atanii, negosheet godhanii, baargeen godhanii sirna mootummaa Itoophiyaadhaa kan walqixxummaan, bilisummaan, wal kabajni keessa jiru jaaruun ni danda'ama jechuudha. Waliigalatti waa'ee ijoollee abaa'ootiin itti kaaftan. Ijoollee abaa'oo isin jedhan kun qeerroo bakka keessanitti isin dhiibbanii dhuftan. Kijiba finxaalee maal jedhan kun marrooni sodaate bara meeqa dura nama qabsoodhaa ba'e garaagarummaa tarsiimoodhaa qabaachuu dandeenya. Wanni garuu ifa ta'uu qabu marroo ta'ee zammana kaasee kan bosonan galche dogongora badii siyaasaa Finfinnee irratti Abiyyi Ahmadii fi tuunni isa marsee harka dha'uuf raawwate. Hanga wanti Akiiloo jedhamtu karaa deemutti Oromiyaan nageenyi hin jiraatu, Amaarri nageenyi hin jiraatu, Tigreen hin jiraatu, Soomaaleen Moqodishoo illee nagaan argattu. Rakkoon guddaan gamba Afrikaadhaa kaleessa sarras masaraa kana kan hoggaan jiru masaraa haaraa ijaaruutti ka'e qaalichi akkasii sirna bulchiinsaa Finfinnee illee jiru jechuudha. Finfinnee karaa deemuu, Finfinnee eemaluu, Finfinnee sirreessu nagaa Baardaariifis, nagaa Maqaleetiifis, ka Jijjigaatiifis, ka Hawaasaatiifis, ka Moqdishootiifis illee barbaachisaa jechuudha. Rabbiin waan godhan laal. Tigree wal walchiisan, Amaara wal walchiisan, Oromoo wal walan, Somaalee itti baqannee keessa jiraachaa turellee diinuu godhe. No, nuti uummanni Somaaleetis galata nurraa qaba bara. Gaafa biyya keenya irraa ari'amne abboonni keenya abbootu ni beeka. Isaan keessan baqan. Wanni bishaan Rabbi uume nuufillee isaaniifillee ni gahe. Akka isaaniif fayyadutti akka nuu fayyadutti tolchuu dandeenya. Wanni humnaan iyya babaasuuf hin jiru. Humnaan iyya babaasuuf mangistuufis hin taane. Maqaa keenyan immoo kun hayyamamuu qabu jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa dimokiraatota ka haqa Oromoodhaa eegi, ka kabaja Oromoodhaa eegi, ka haqa Amaaraa eegi, haqa Somaalee eegi, haqa Harariidhaa eegi ni ijaarra ni dandeenya. Lakkoofsa namaa qabna, qabeenya qabna, roorrifamne beeyna wanni nama biraa roorrifnuuf hin jiru jechuudha. Kanaaf sirni amma jiru kun sirna Oromoo akka malee miidhaa jiru, sirna sabaaf sablammii maqaa Oromootiin miidhaa jiru waan ta'eef miidhaa kana akka dhaabu dirqisiisuu ka danda'u Oromoodha. Isinitti himu look sirna kan nuti angorra kaa'e I take personal responsibility. Naatu murteesse more than anybody else angorra isaan kaa'uudhaaf. Rakkoo Oromoo fi uummata Itoophiyaa irra ga'uu illee itti gaafatamummaa qabna jechuudha. Sirna kana sirreessine uummanni biyya sanii nagaa akka argatuuf hafuura akka baafatuuf karatti deebisuun sirreessuun beekama. Jarri kun sirraa hin danda'a. Last fall jallaan ibidda jala yoo keessa takkaan ni guyyaa takkaan baqeef bada lamaa ala ni jiru jechuudha.